السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت نجا فيا بقى جرات نندم تكيسنو بقى جرت نجا في رحمن اسم فانا هاجراتو إيجا وروني ملكا صرافة إرجع جرتن هندم تكيسن أمانة ربي جنزبة كيسن كيسا أكا وفين بافني أبا في الإبرامان تاني أبا في الإبرامان تاني أبا كبيرنا في الإبرامان تاني جنزبة كيسن يرو أما كنا كيسا كيسني فوتني أكسرافا نما قبرت إن إرجني قاف إرجتني مو جنزبة سنة يور أبدنا كنا من كماني جنزبني يرو أما كنا كيسة أكبهان جرّه جنزبني تو كرابيا ديمان جرّه أما ريفو اللي سجله فيديو إسني ورابه أما اللي رديبه أمانة ربي جنزبني كيسن كنا سبيك أبا جنزبني كيسن كيسمان عربات التاني كوشينا عربات التاني دايفتني ركتني بوچني في الدنسون إبدا نمني إسني كفلو إمو هندندو كناف سجلين تياتو يو إسم برقيته ولي شير قدا نمني توكو جي أكانا كيسا مي جي أكان كيسا يو أمانتني غنزام أكانا ما قبرت هنگلچنه أمانا ربي شمرن تينا تمانا عرابا دلايدن ديري كينا كباديا وجتن كبا غرا غرا جراتن أمانا غنزبا كيسن أكا فوتين مقبات الرتين أرجني أكا سرافا نمرتين أرجني أمانة ربي أخبرك هذا بري كيسن هاجا جي علاماتي هاجا وادام بانتي يو إمولك أخبرك هندن دينو يتن مانا بانكي ديما بانكي ران إرجدا عرب دا كيسا وجين بانكي دكا بانكي إرجدا إسنين جي شوبر بادا أمانة ربي والبر Adaraa Kesaan Qimamochen viidicha amma kana sirritti dhaggeeffadha irra deebi'aati sirritti dhaggeeffadha Adaraa Kesaan immoo of qusadha qarshii keessan yeroo ergitanii karaa gabaa gurachaa yookiin sarraafarraa hin ergina rakkina uumatee jira ijoollee baay'eetu qarshii karaa sarraafatirraa erganii qarshii isaanii deemuu didee qarshii isaanii dhaban baay'eetu jira jechuudha kanaaf Adaraa Kesaan sa'aatii kana keessatti bultii haga 30 jedhamee jira akka ingiliziyaa gaboltii 30 jedhamee jira Adaraa Kesaanii haga saritti qarshii keessanii obbiratti qabadhaa nama kamiyyuu abbaa fedheeyyuu haa ta'u irratti ergatin yoo ergachuu yookiin maatiin kee yookiin rakkina wayiitu biyyatti kan qabaatu ta'e karaa baankiitii ergadhu malee gabaa gurraachaan ergadha jettee sa'aatii kanatti birrii siin deemuu jechuudha akka miidiyaa irratti oofaa jiranitti jechuudha anis waan miidiyaa irraa dhageen obboleewwan kiyya biraan gahuu fi fidee dhufee jechuudha akkuma argaa jirtan obboleessi keenya waan jedhee jiru jechuudha mucaan kun viidiyoo gizee lama hojjetee jira jechuudha ijoolleen immoo akkasuma ijoolleen akka isaa akka isaatti himaa jiran hedduudha jechuudha ijoolleen immoo erganii siniifan maxxansa jechuudha siniifin barreeffama ijoollee jechuudha dhabnee sarraafa irratti erginee qarshii dhabnee achis nu ga'uu didee qarshii keenyas dhabne jettee ijoolleen rakkachaa jiran baay'eetu jira Adaraa Kesaan of eeggadha haga isaatti qarshii keessan obbiratti qabadhaa obbiratti hin qabanne yoo jettan immoo gara baankiitiin agasitti ergadhaa isin jedha hordoftoota kiyya ashamaa akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo isin dee baga nagaa taatan baga jiraattan isin jecha egaa hordoftoota kiyya warroon chaanal kiyyaaf immoo haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa warri ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa egaa akkuma viidiyoo jalqaba isinitti agarsiisee dhageessan irratti obboleessi keenya waan jedhe dhageessanii jirtanii anis itti deebisee gorsa isinii dhaamsa jechuudha viidiyoo takkanaa kana baay'een argee jiru ijoolleen gara tokkotti hedduu takka hojjetanii jiran baay'ee argee jira jechuudha kanaaf Adaraa Kesaan hanga guyyaa 30 akka qarshii keessan karaa gabaa gurraachaatiin erganne qarshii keessan hanga san haga talaalayutti ijoolleen qarshiin deemuu dide jedhanii jiranii obbiratti qabadhaati ta'anii haga sanitti saniin boodatti ergattan qarshii keessan jechuudha nyaatamina dhugaa rabbii keessattuu ijoolleen qimamochen akka koomana madaami keessa hirtanii jechuudha yoo rakkina qabaattan immoo karaa baankiitiin ergadhaa jedhamee jira ijoollee baay'eedha ijoolleen erginee samoona kana birriin nu deemuu didee birriin kiyya deemuu didee maalidha jedhanii haasa'aa jira miidiyaa gubbaa irratti jechuudha warroonni fakkeenyaaf hin agarre Adaraa Kesaan viidiyoo takkanaa kana walii qoodate ijoolleen keenya akka hunda isaanii dafqa isaanii yoo birrii tokko ta'eeyyuu itti dafqinee finne malee teenyee yookiin kan osootiin dadhabne finne hin jiru jechuudha kanaaf itti dadhabbiidha waan ta'eef kanaaf Adaraa Kesaan of eeggadhaa akkasitti qarshii keessan mi'a bultii 30tti obbiratti qabadhaatii ilaalaa saniin booda yookiin banamuu deemuu danda'a ta'aa jechuudha kanaaf
karaa gabaa gurraachatiin ergina malee baankiidhaan ergamuu danda'a jechuudha. Akkasuma sarraafar keessattuu sarraafarraan jedhamee jira. Sarraafarraan ijoollee ba'uu fi didee deemuu didee jiranii irraan gallakkisuu didee jechaa jiranii baay'ee qabaa jiru jechaa jiranii. Kanaaf adaraa keessanii viidiyoota akkanaa kana dhaggeeffadhaa sirriitti si fayyada. Keessattuu ijoolleen mana madaamii jirru sirriitti nu fayyada jechuudha. Waan tokko hubachaa deemuu isin wayyaa anis akkuma keessan miidiyaa irratti dhaga'ee akkasuma isiniif qooduuf gara kana isinii fide jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa. Waaqayyo isin haa eegu. Maaliif dadhabbii hedduu qaba. Birrii tokko yoo ta'e duulchii tokko yoo ta'e birrii 2-3 amma namarratti argatanii yoo dhabdani hedduu isin guba jechuudha. Birriin tokko haganni nama gubuun beekna waan ta'eef itti dafqitee itti dadhabdee itti hirriba kee dhabdee fidda waan ta'eef kanaaf viidiyoota akkanaa kana ijoolleedhaa qoodaa'ii akkasuma viidiyoo kanallee laayikii sheerii godhaatii akka nama bira ga'u taasisaa isiniin jedha. Adaraa ijoollee biratti qabadhaa qarshii keessan haga ji'a 30 haga bultii 30 kun dhumatutti mee haga layya'utti hidhamee jirama. Obbiratti qabadhaa agasitti jechuudha. Yoo kan muddamtanii maatiin keessan qarshii barbaadaa immoo baankirraa ergachuu dandeecha wajjin deemtanii baankidhaa ergachuu dandeechan baankidhaa rakkina qabu kan rakkina uumaa jiru gabaa gurraachatu rakkina uumaa jira jechaa jiranii akka miidiyaa irratti gadi gabaasanitti jechuudha. Keessattuu sarraafarraan deemuu didechaa jiranii. Kanaaf adaraa keessanii of eeggannoo godhaayii isiniin jedha. Waaqayyoon nu haa eegu. Dhugaa birrii tokko yoo ta'e iyyuutti dafqinee finne malee teenyee finne waan ta'eef kanaaf adaraa of eeggadhaa. Akkasuma kaa viidiyicha kana kan ijoollee keenya biraan gahaa ijoolleen dhageenya biraan gahaa isiniin jedha hordoftoota koo. Anis akkuma keessanan miidiyaa irratti argee isiniif qooduuf fidee jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee ijoollee keenya kan erganii haga ammaa birriin isaanii hin deemne hedduu takkan argee jechuudha miidiyaa irratti kan himachaa jiranillee hedduudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa. Waaqayyo isin haa eegu siin jedha. Akkasuma immoo warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'aa. Akkasuma yaada fi qeeqa qabaattan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti viidiyoo kanaan turtii gaarii